Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftanii har'aa baayoloojii kutaa 11ffaa yuunit 3 paartii itti aanu paartii 8 waliin ilaalla. Paartii kana jalatti kan nuti ilaallu mata duree enzyme kinetics kan jedhuu fi application of enzymes in industries kan jedhu itti aansuudhaanis maaltingii waliin baranna jechuudha. So the objectives of this video or this lesson are we will explain enzyme kinetics. Why enzyme kinetics explain what you done this lesson and also you will describe the steps in enzyme kinetics and how enzyme kinetics works. And also we will talk on applications of enzymes. Enzyme only is applied to area sanit applied ta'an industry san keessatti applied ta'an food industry detergent industry fi kanneen kana fakkaatan keessatti application isaanii fi enzymoota achi keessatti qooda fudhatan laalla. And also you will be able to identify and discuss locally applied enzymes. So what is enzyme kinetics? Kinetics word jedhu maybe physics fi barnoota kanneen biroo keessatti beekuu dandeessu. Motion faana waa wal qabatudha yookiin sochii wantoota kan qo'atudha. So what is enzyme kinetics in this lesson or in this concept? It is the study of enzyme reaction rate, and also it study how they change in response to changes in parameters. So the study of enzyme reaction rate is known as enzyme kinetics, or it focuses on the reaction rate catalyzed by enzyme. Enzyme kinetics termiin jedhu kun kan inni ibsu waa'ee wal nyaatinsa yookaan immoo reettii yookiin velocitii wal nyaatinsa enzyme keessatti hirmaatanii waa'ee isaa kan qo'atudha jechuudha. It is the study of enzyme reaction rate. Enzyme reaction rate jechuun velocity jechuudha. Enzyme velocity yookaan immoo wal nyaatinsa enzymoonni keessatti hirmaatan tokko reettii isaa kan qo'atu jechuudha. And also it study how they change or how enzymes change in response to changes in parameters like pH and temperature. Parameterota kanneen akka temperature fi pH isaan kun gaafa jijjiiraman reettiin kun akkamittiin hammamiin jijjiirama ariifatamoo suuta jedhamoo kan jedhu kan qo'atudha jechuudha. So enzyme kinetics describes the rates of chemical reactions that are catalyzed by enzymes. It describes the rate of chemical reactions and also the binding affinities of substrates and inhibitors. Affinity yookaan immoo substrate fi enzyme gidduu barbaachi jiru yookaan attraction jirus ni qo'ata. And also it study the maximal catalytic rates achieved. Enzyme tokko maximum catalytic rate isaa meeqa akka ta'ee fi hagam akka ta'es ni qo'ata jechuudha. So what enzyme kinetics tells us is the rates of chemical reaction, the binding affinities of substrate, and the maximal catalytic rates. Enzyme tokko maximum catalytic rate isaa binding affinity inni substrate isaaf qabu yookaan inhibitor qabu fi chemical rate of chemical reaction in enzyme sana maal akka ta'e kan qo'atu jechuudha enzyme kinetics jechuudha. So enzyme kinetics describes that the enzymes speed up reactions by lowering the activation energy of the reactants and turning them into products. Why activation energy? Yeroo darbe bal'inaan waliin ilaallee jira turre. Activation energy is the minimum energy requirement to start a chemical reaction. Chemical reaction in kamiyyuu jalqabuudhaaf energy barbaada yookaan immoo
Substratiin sun substratii fi enzymiin energy sana substrate moleculein enzyme substrate moleculein reactionii tokko gaggeessuudhaaf wal nyaatansa wayii gaggeessuudhaaf energy barbaachisa jechuudha. That energy is known as activation energy. So enzymoonni chemical reaction akkamittiin ariifachiisu by lowering the activation energy. Activation energy gadi buusuudhaan reactantiin hedduun activation energy sana akka isaan reach godhan taasisa jechuudha. Akka isaan darban taasisa. Chemical reaction akkaataa kanaatiin accelerate godhu jechuudha. So the enzyme kinetics tells us this. It describes that the enzymes speed up chemical reaction by the lowering activation energy, by lowering or reducing the energy required to start of a chemical reaction and turning them into product. So enzyme kinetics tells us, or it is just the enzyme reaction rate and also the study of the change of enzymes in response to changes in parameters like pH and temperature. So one of the most known models of enzyme kinetics is the Michaelis-Menten formula or equation. Modeloota enzyme kinetics ibsan keessaati very common kan ta'e modelii kanadha jechuudha. Michaelis-Menten equation or formula kan jedhu kana jechuudha. nagaa akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Hayiluuti qubee akkaadaamii irraa. Egaa akkuma beekamu qubee akkaadaamii karaa toora YouTube chaanaalii fi Telegram chaanaalii qubee akkaadaamii waggoottan lamaan darbaniif viidiyoo tiitoriyaalii nootii garaagaraa fi gaaffilee qormaataa qopheessuun barattoota Oromoo guutuu Oromiyaa irra jiraniif tola barnoota kennaa kan turee fi kennaa kan jirudha. Egaa ammas haala fooyya'aa ta'ee fi qulqullina olaanaa qabuun gosa barnootaa hundumaa isiniif qopheessaa kan jiruu fi viidiyoowwan barnootaa harka 100 keessaa harka 90 ol xumuree kan jiru yoo ta'u barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan qarshii 1000 qofaa kaffaluudhaati. Miseensa qubee akkaadaamii piriimiyeemii ta'uu ni dandeessu. Si'a tokko kaffaltii kana yoo kaffaltanii waggaa lamaadhaatiif kaffaltii kan biraa malee itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa viidiyoowwan kanas immoo karaa toora telegiraamii qubee akkaadaamii piriimiyeemii kan isiniif gadhiifamu ta'uusaa isinan beeksisa. Gosa barnootaa isin qubee akkaadaamii piriimiyeemii irratti argattanii herreega kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, fiiziksii kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, English exam based aptitude, biology kutaa 11-12, chemistry kutaa 11 fi kutaa 12 ta'a. Egaa barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan kamiyyuu qarshii 1000 kaffaluutu isinirraatii eegama. Qarshii kanas immoo kan isin kaffaltanii lakkoofsa herreega baankii fuula iskiriinii irratti argaa jirtan yookaan immoo 1,222,8566 duwwaa 8 kan jedhu irratti erga galii gootanii booda iskiriinshatii isaa yookaan immoo riisitii mada baankiitii fudhattan suura kaasuudhaatiin karaa @Fayyisaa 8 kan jedhu kanarratti telegiraam irratti nu ergitu jechuudha yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 925 irratti telegiraam irratti nu erguu ni dandeessu jechuudha. Nuti immoo sana booda isa laallee liinkittiin telegiraamii qubee akkaadaamii piriimiyeemii jedhu ittiin jooyin gootan isiniif erginaa jechuudha. Sana booda liinkii sana fayyadamtanii gruupii sana jooyin gootu gruupii sana keessatti viidiyoowwan barnoota anamma isinii eere sana argachuu dandeessu jechuudha. Egaa kaffaltii kana yeroo raawwattanitti maqaa cheeggochuu kan irraanfanne Fayyisaa Hayiluu Ishoo kan jedhu jechuudha. Kan lakkoofsi herreega baankii kana ittiin baname jechuudha. Egaa odeeffannoo dabalataa argachuudhaatiif duwwaa 925 irratti bilbiluudhaatiin nu gaafachuu ni dandeessu. Galatooma bara barnootaa gaarii isiniif haa ta'u. So what are the Michaelis-Menten formula? This equation is named after German biochemist Leonard and the Canadian physician Maud Menten. Michaelis-Menten formulaan maqaa saayintistoota kana lamaaniin biochemistry Leonard Michaelis jedhamuu fi physicianii Maud Menten jedhamu kana lamaaniin kan moggaafamedha jechuudha equationiin kuni. So Michaelis-Menten formulaan equationii kanana jechuudha. V1 or V naught is equal to V max times substrate concentration over Km plus substrate concentration in attitude. So this model explains the relationship between the reaction rate and substrate concentration. It describes, or this model is based
on the relationship between the reaction rate and substrate concentration. Reaction rate fi substrate concentration relationship gidduu isaanii jiru kan ibsudha jechuudha formulaan kuni. V1 means the initial velocity jechuudha. V1 in yeroo tokko tokko V1 yookiin V0 tiinis bakka bu'uu danda'a. This is the initial velocity. Kana jechuun initial velocity means the reaction rate as soon as which is observed as soon as the enzyme and the substrates are mixed. Initial velocity or initial reaction rate jechuun battalas enzyme fi substrate mixed ta'aniin reaction rate jirtu sun initial velocity jedhamti jechuudha. And the second is Vmax or maximum velocity or maximum reaction rate. The maximum velocity of the reaction or the maximum reaction rate is the rate of the reaction when enzyme is fully saturated with substrate. Vmax jechuun maximum velocity. The maximum velocity jechuun rate yeroo enzymoonni substrate molecule unsaturated ta'anii jiran. Or the maximum velocity is the reaction rate observed when the enzyme is saturated with substrate or when there is high concentration of substrate molecules. The maximum velocity observed at high substrate concentration. Substrate concentration in hedduu ta'e enzymoonni hundi isaanii when enzymes are working at their maximum potential or when they are working at their maximum turnover rate. Turnover rate maximum ta'e sana yeroo isaan reach godhanii achi keessatti velocity yookaan reaction rate observed ta'u Vmax jedhama. And this is substrate concentration. And Km is the Michaelis constant. The Michaelis constant or Km is the substrate concentration at which the reaction rate is half of its maximum velocity or Vmax. So substrate concentration at 1/2 of Vmax. Kana jechuun substrate concentration yeroo reaction rate half maximum velocity ta'u observed ta'u jechuudha Km kun jechuudha. So this equation relates V1 or it study the relation or explain the relationship between the velocity of the reaction with maximum velocity times substrate concentration over Km. Km is a substrate concentration at half Vmax or when substrates, when enzymes are working at half of their maximum velocity plus substrate concentration. So Michaelis Menten formula kana fakkaata. Hariiroo reaction rate fi substrate concentration kan ibsu yeroo ta'u akkasumas immoo Vmax fi Km constantota kana lamaanitti fayyadamuutiin kan kaa'udha jechuudha. The Michaelis Menten formula describes how the rate of the reaction changes as the substrate concentration changes. Akkuma jalqaba irratti isinii kaase equationiin kun waa'ee rate of reaction yookaan V kanaa fi velocity fi substrate concentration kana gidduu relation jiru agarsiisa. Innis maal ibsa? Akkam jedhee ibsa? Yeroo rate of reaction jijjiiramu yeroo substrate concentration jijjiiramu rate of reaction inis ni jijjiirama jedha. So graafii kanarraati akkuma isin ilaaltan kuni substrate concentration dha. Inni kun immoo velocity dha yookaan reaction rate dha. Yeroo substrate concentration increase ta'u, the rate of the reaction increases until it reaches Vmax. So this is the relationship between the substrate concentration and the velocity or the reaction rate. When the substrate concentration increases, the rate of the reaction increases until this point. Amma pointii kanatti rate of reaction increase ta'a. Akkaataadhuma concentration dabalaa deemu. Concentration 1, 2, 3, 4 jedhee asii akkas waan yeroo deemu substrate concentration jechuudha. Akkasuma rate of reaction asii ol maal ta'aa deema?
dabalaa deema jechuudha. Garuu liinarii miti kun akka kana miti jechuudha. Liinarii miti calliseetuma asii ol waan deemu osoo hin taane pooyintii tokkorra gaafa ga'u hin dhaabbata jechuudha. Dabaluu dhiisee akkasumatti constant ta'eetumatti fufa jechuudha. So that point is known as Vmax. Pointiin sun yookaan bakka itti concentrationiin dabaluun rate of reactionii dabaluu dhiisuu sun Vmax jedhama jechuudha. So beyond this point or above this point, increasing substrate concentration doesn't increase the rate of the reaction because the enzyme is already working at its maximum capacity. So Vmax olitti substrate concentration hamma barbaanne yoo daballe rate of reaction maalin ta'u hin dabalu jechuudha. Maaliif jennaan already enzyme sun maximum capacity keessatti hojjechaa jira. Yookaan immoo turnover rate maximum turnover rate qaqqabee jira waan ta'eef sanaa olitti substrate concentration dabaluun homaa rate of reaction irratti homaa hiikan fiduu jechuudha. So Michaelis Menten formulaan isuma kana ibsa jechuudha. Sababni isaa enzaayimoonni turnover rate dhaabbataa ta'e kan mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf enzaayimiin tokko turnover rate jechuun the number of substrate molecules converted into product per second jechuudha. Yookaan sekondii tokko keessatti hammi substrate molecule gara productiitti geddaramanii constant kan ta'e ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf enzaayimiin tokko sekondii tokko keessatti substrate 40 gara productiitti geddaruu danda'a yoo ta'e substrate concentration enzaayimii kanaaf substrate concentration kana tokko lama sadii jennee gaafa dabalaa deemu rate of reaction isaa maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Maaliif yeroo substrate concentration xiqqaa jiru enzaayimiin substrate tokko gara productiitti erga geddaree booda dhaabbatee eega jechuudha substrate kan biraa. Maaliif substrate concentration yeroo xiqqaatu jechuudha. Akkaataa dhawaatuma substrate concentration dabalaa deemuun rate of reaction enzaayimii sanaan dabala jechuudha. Dhumarratti garuu enzaayimiin kun sekondii tokko keessatti fakkeenyaaf yoo substrate molecule 40 gara productiitti jijjiiruu danda'a yoo ta'e substrate concentration jiru immoo fakkeenyaaf 100 fa'aadha yoo ta'e sekondii tokko keessatti hammi inni gara productiitti geddaru dhaabbataa waan ta'eef substrate concentration kanaa olitti itti dabaluun keenya enzaayimii sanarratti jijjiirama fiduu rate of reaction irratti jijjiirama fiduu jechuudha. So Michaelis Menten formulaan isa kana nutti hima jechuudha. So generally what Michaelis Menten formula tells us the rate of the reaction changes as the substrate concentration changes. This means when the substrate concentration is low, the rate of the reaction is relatively slow. Slowly deema jechuudha. But when the substrate concentration increases, the rate of the reaction increases until it reaches this point or until it reaches a maximum velocity. So beyond this point is also known as saturation point, when enzyme molecules are saturated with substrate concentration. So the velocity of enzymes or the maximum reaction rate observed at the saturation point when the substrate concentration is high is known as the maximum velocity. So increasing substrate concentration beyond this point doesn't increase the rate of the reaction. It doesn't produce any change on the reaction rate. Reaction rate irratti homaa jijjiirama tokkollee fiduu hin danda'u jechuudha. So Michaelis Menten equation keessa parameteroota jiran kana tokko isaanii akkaataa kanaatiin extract ta'uu danda'u. V1 is Vmax times substrate concentration over Km plus substrate concentration, and the Vmax can be calculated as V1 or initial velocity
times substrate concentration plus Km, Michaelis constant over substrate concentration. And the Km can be calculated as Vmax, the maximum velocity, times substrate concentration over initial velocity minus substrate concentration. And the substrate concentration is equal to V1, or the initial velocity. Initial velocity is the velocity observed as soon as the substrate and the enzymes are mixed, times Km over Vmax minus V1. So, Michaelis Menten equation kanarratti wanti nuti understand goonu waa'ee rate of reaction, initial rate of reaction, maximum rate of reaction fi Km jechuun immoo it is a measure of the substrate affinity. And also substrate concentration is understand gochuu dandeenya. Substrate concentration ammamitu required ta'a kan jedhu jechuudha. So in general, the Michaelis-Menten model is based on this equation, based on this common enzyme equation. Enzyme plus substrate gives ES complex. ES complex maal jenneerra intermediate product enzyme substrate complex jechuudha. Enzyme substrate complex is this complex is breakdown into enzyme plus product. So chemical reaction kan biroo keessatti intermediate kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Enzymoonni jiraannaan garuu intermediate product kun ni jira yookaan ESC jira jechuudha. Enzyme plus substrate jechuudha. So first enzymes and substrate molecules are bind together to form enzyme substrate complex. Inni kun ESC gara kanatti dissociate ta'uu danda'a. And then enzyme substrate complex gives enzyme plus product. So Michaelis-Menten modeling enzyme equation kanarratti hundaa'uutiin waan taa'udha jechuudha. So what is Km? Km is equal to, or Km jechuun the substrate concentration at which the reaction rate is half of its maximum velocity. Irrandebia Michaelis-Menten constant yookaan Km mine substrate concentration yeroo kam half of maximum velocity 1/2 of Vmax itti observed ta'u Km jedhama jechuudha. Km is the substrate concentration observed when the reaction rate is half of its maximum velocity. So what does the Michaelis constant tells us? Or what is the importance of this constant? This constant has two major significances. The first is Km tells us the affinity of the enzyme for the substrate. The Km provides a measure of the affinity or attraction of enzyme for its substrate. Enzyme tokko substrate isaatiif affinity ni qabu agarsiisa Km. If the Km value is high or large, Km value indicates weak binding. That means the enzyme has a low affinity for its substrate. If Km value is high or if the Km value is large, this means the enzyme has low affinity for its substrate, so it requires a higher substrate concentration to reach its maximum velocity. Km value calculate yoo xiqqaadha ta'e Km value reaction tokko keessatti Km value yoo xiqqaadha ta'e enzyme sun substrate isaadhaaf affinity inni qabu xiqqaadha jechuudha yookaan attractioniin enzyme sun substrate isaatiif qabu baay'ee xiqqaadha. So maximum velocity qaqqabuudhaaf substrate concentration hedduu barbaada jechuudha. Maaliif enzyme sun affinity inni qabu yookaan barbaachi yookaan immoo attraction inni substrate moleculeedhaaf qabu xiqqaa waan ta'eef maximum velocity qaqqabuudhaaf high substrate concentration barbaachisaa jechuudha. So kanarraa ka'uudhaan substrate concentration required ta'uu ibsuu danda'a jechuudha, beekuu dandeenya jechuudha. In another words, or
In contrast, a small Km value indicates that the enzyme has a high affinity. If the Km value is small, it means the enzyme has a high affinity for its substrate. Km value yoo xiqqaate immoo enzymiin sun substrate isaaf attraction inni qabu affinity inni qabu guddaadha jechuudha. So opposite dha jechuudha. The small Km value indicates high affinity of enzyme for its substrate, but large Km value indicates low affinity for its substrate. So the second significance of Km or Michaelis constant is it provides a measure of the substrate concentration required for significant catalysis to occur. So Km value irraa wanta lama understand goona. Inni tokkoffaani affinity enzyme tokko substrate isaaf qabu yookaan enzyme fi substrate gidduu attraction hin jiru guddaa moo xiqqaadha kan jedhu nutti hima. Yoo Km value guddaa ta'e low affinity dha. And a small Km value yoo ta'e immoo high affinity dha jechuudha. And the second is it provides or it helps us to know the substrate concentration or the number of substrate molecules required for a catalysis. Substrate concentration yookaan substrate molecule barbaachisu irraa beekuu dandeenya jechuudha. So Michaelis constant kanarraati wanta lama beekuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti enzyme kinetics'n waa'ee reaction rate enzymoonni keessatti catalyze godhan reaction rate isaa kan ibsuu fi akkasumas immoo hariiroo enzyme fi parameetroota adda addaa keessumaatti substrate concentration fi gidduu fi reaction rate gidduu hariiroo jiru kan ibsudha jechuudha. So enzyme kinetics'n waan kana kan ibsu yoo ta'u achi keessaati immoo waa'ee Michaelis Menten formula laallee generally enzyme kinetics'n waa'ee rate of chemical reaction ibsa, binding affinity of substrate akkasumas immoo maximum catalytic rate achieved ta'us nutti hima. Enzyme kinetics keessatti moodeliin beekamaa ta'e common kan ta'e Michaelis Menten formula dha. Kana jechuun V1 is equal to Vmax times substrate concentration over Km plus substrate concentration dha. V1 jechuun yookaan initial velocity jechuudha. Initial velocity jechuun maal jechuudha jennee velocity battala enzyme fi substrate mixed ta'anitti observe kan ta'u. Vmax jechuun immoo maximum velocity jechuudha. This is the velocity observed when enzymes are fully saturated with substrate or when enzymes are working at their maximum turnover. Kun substrate concentration yeroo ta'u Km immoo constant sana gaafa ta'u Km wanta lama nutti hima jenneerra. Km value jechuun the number of substrate concentration at when the reaction rate is at half of its maximum velocity yeroo ta'u Km value irraati waan lama hubannaa. Tokkoffaan it is a measure of the affinity of enzyme. The second is it tells us a measure of substrate concentration required. So the next topic, application of enzymes in industries and their benefits. Enzyme on industry keessatti akkamitti apply ta'u areaan isaan irratti apply ta'anii fi faayidaa isaanii ilaalla jechuudha. What is application of enzymes means? Application of enzymes is the use of enzymatic biochemical reactions for chemical conversion process. So application of enzymes refers the use of enzymatic biochemical reaction. Enzymoonni wanti isaan baay'ee ittiin beekaman keessaati biological catalyst dha. Kana jechuun chemical reaction tokko speed up godhu. So enzyme application isaanii illee maal irratti hundaa'a? Biochemical reaction yookaan immoo reaction rate dabaluu isaaniitiifidha jechuun enzyme kan isaan barbaadamanii. And enzymes break down larger complex molecules into simpler molecules in our body. Enzymes cause billions of chemical reactions to happen at lightning speed inside the cells of our body.
they cause billions of chemical reactions. Fakkeenyaaf jechuudha liver cellii keessatti qofa chemical reaction gara 500 ta'antu gaggeeffama. About 500 different chemical reactions occur just in one organ, in a single organ, liverii keessatti jechuudha. Imagine qaama keenya keessatti liverii keessatti qofa chemical reaction amma kanatu gaggeeffama yoo ta'e kan adda addaa jechuudha. Waliigala qaama keenya keessatti chemical reaction hedduutu gaggeeffama jechuudha. So laabii chemistry yookaan laabii biology tokko seentanii chemical reaction shan gaggeessanii ba'uun wantoota adda addaa faana wal qabata yookaan immoo of eeggannoo hedduu faana wal qabata jechuudha. But qaama keenya keessatti garuu enzaayimoonni chemical reaction biliyeenaan lakkaa'aman ariitii yeroo muraasa keessatti jechuudha. Just at faster speed chemical reaction kana akka gaggeeffamu taasisu. And another amazing characteristics or properties of enzyme is this one. Their catalytic efficiency is enough than hundreds to thousands of times higher than the inorganic catalysts. They are efficient in catalyzing chemical reactions up to hundreds or thousands of times higher than inorganic catalysts. Siya dhibba tokko hanga kuma tokkotti inorganic catalyst caalaa effectiveidha jechuudha chemical reaction kana gaggeessuu keessatti yookaan immoo dogoggora son hin uumiin gaggeessu jechuudha. So kanarraa kan ka'e property isaaniirraa kan ta'e effective ta'uu isaanii chemical reaction hedduu yeroo gabaabaa keessatti catalyze gochuurraan kan ka'e enzymes can be applied in food, feed, textile, paper making, laser and detergents, pharmaceuticals, and other industrial productions. So enzymoonni iddoo amma jenne kana hundatti apply ta'uu ni danda'u jechuudha. So the first is enzymes in food industry. Food industry keessatti application isaanii danda'a jechuudha. Enzymes application in food industry. Most enzymes used in food industry were extracted from the internal organs of animals and plants. Baay'inaan enzymoonni food industry keessatti qooda qaban kan isaan obtained ta'ani internal organ of animalii fi plantidha keessumaati jechuudha. Amma enzymoonni kanneen akka reninii fa'aa stomaakii keessaati. Cattle organismoota warra animaalota warra cattles jedhaman kana keessaati obtained ta'u jechuudha. But now most enzymes are obtained by microbial fermentation. Yeroo ammaa garuu enzymoota animaalii keessaa plantii keessaa extract ta'uu osoo hin taane enzymoonni hedduun microbial fermentationiitiinidha jechuudha kan isaan qophaa'an jechuudha. By using this mechanism microbial fermentation. Microbial fermentation itti fayyadamuudhaan enzymoota hedduu synthesize gochuun ni danda'ama jechuudha. So what are the enzymes used in food industry? There are so many enzymes used in food industry. And out of these, the most common and most known enzymes are this one. Isaan keessaati common kan ta'an warra kan inverase, which is used to produce liquid center chocolates. And trypsin is used to manufacture hypoallergenic baby foods, and pectinase is used to clarify fruit juices. Pectinase enzyme nuti jennu kun juicy warra qophaa'an kana sadarkaa industiriitti warra qophaa'an kana clarify gochuuf ni gargaaru. Trypsinii kan nuti jennu immoo keessumaatii nyaata daa'immanii qopheessuu keessatti jechuudha. Is used to manufacture hypoallergenic baby foods, and inverase is used to produce liquid center chocolates. Kun immoo gosa chocolateii centerii isaarraatii liquid ta'e qabu qopheessuudhaaf warra gargaaranidha jechuudha. Enzymes in animal feed. Kun immoo nyaata horii keessatti enzymoonni eessatti apply ta'udha. In animal feed, enzymes improve the utilization of feed rate of starch, protein, and minerals.
nyaata horii qopheessuu keessatti enzaayimoonni feeding rate of starch, proteinii fi mineraalii improve godhu jechuudha. Salphaatti starchiin, proteinii fi mineraalii salphaatti digest akka ta'an, absorb akka ta'an ni taasisu jechuudha. Or it increases the absorption rate of starch, protein and minerals and degrade the anti-nutritional factors in animal feed. Kun immoo anti-nutritional factory warra ta'an yookaan immoo nyaata horii qopheessuu keessatti warra nutritionii sana keessatti warra complex wantoota ta'an nyaatota horiidhaaf digest ta'uu hin dandeenye sana isaan degrade gochuudhaaf ni gargaaru. It prevents animal indigestion. Animaliin indigestioniin breakdown ni gaafa ta'u, indigestion jechuun immoo breakdown ta'uu dhiisuu jechuudha. So it prevents animal indigestion. Nyaatonni tokko tokko salphaatti dafanii digest ta'uu dhiisuu danda'u. Isa kana improve godhu. It improve feed digestibility. Yookaan immoo nyaanni qophaa'u sun foodiin horiidhaaf qophaa'u sun digest akka ta'u jechuudha. Dafee digest akka ta'uuf isaan kanaaf gargaaru enzaayimoonni animal feedii keessatti. The next is enzymes in pharmaceuticals. Enzaayimoonni damee fayyaa keessatti hedduudha ga'een isaanii jechuudha. Diagnosisii keessatti ga'ee qabu, treatmentii keessattis ga'ee ni qabu. Asitti kan ilaallu garuu wanta medicinii faana, drugii faana waan wal qabatu jechuudha. Enzymes in pharmaceuticals. Enzymes speed up chemical reactions in drug synthesis. Drug synthesis keessatti enzaayimoonni baay'ee involve ta'u. Innis maaliif chemical reaction san increase gochuudhaaf jechuudha. And also they are used in the production of antibiotics and household products. Antibiotic qopheessuudhaaf akkasumas immoo household product qopheessuu keessatti ga'ee ni qabu jechuudha. Maaliif enzaayimoonni chemical reaction speed up gochuudhaan jechuudha. Warri kun garuu directly enzaayimoota akka qorichummaatti gargaaran jechuudha. The major enzymes used in pharmaceuticals or major enzymes used as drug. These are, one is amylase, proteases and lipases. Enzymoota kan sadan beektu jedhee yaada. Amylases are amylase digesting enzymes, proteases, protein digesting enzymes, and the lipases, lipid digesting enzymes. These enzymes they are frequently subjugated as constituent of drugs as to treat digestive disorders. Isaan kun akkuma paartii draagiitti ni qophaa'u jechuudha. Yookaan immoo qorichatti dabalamuutiin keessumaatii qorichoota digestive disorderii treat godhan keessa amyleesii yookiin proteasii yookaan lipeesii ni jira jechuudha. So they serve as a constituent of drugs that are used to treat digestive disorders. The other enzyme in this area is streptokinase. This enzyme is administered to patients immediately after heart attack. Kun namoota dhibee heart attack qabaniif battaluma sana kan kennamudha jechuudha. Namoonni heart attackiitiin qabaman yookaan immoo heartiin gaafa fail ta'u namoota akka kanaatiif ni kennama. Because this enzyme is used to dissolve clots of heart attack patients. Irra caalaatti blood clotting dissolve gochuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo dhiiga itti ta'e sana yookaan clot ta'e sana salphaatti dissolve gochuudhaan nama sana treat gochuudhaaf fayyadamu jechuudha. Kana enzymiin inni biraa collagenaseedha. Collagenase enzyme treats skin ulcer. Kun immoo dhukkuboota gogaa faana wal qabatu skin ulcer treat gochuudhaaf gargaara. Protease capsule kan jedhamu kun gosa enzyme kan biraa ta'e. It is used in the treatment of indigestion and pancreatitis. In the treatment of pancreatitis. Dhibee pancreatitis yookaan immoo dhibee pancreasii jechuudha. Pancreatitis means just the inflammation of pancreas jechuudha.
dhibee inflaammeeshinii paankiriyaasiidhaaf akkasumas dhibeewwan nyaanni daajest ta'uu diduu isaan kanaaf Protease kaapsuliin ni kennama jechuudha. Kaapsuliin kun ni kennama. Kollaajinees kan nuti jennu kun immoo skin ulcer treat gochuudhaaf gargaara jechuudha. So the major enzymes used in pharmaceuticals are amylase, protease, lipases that are used to treat digestive disorder. Streptokinase is used to treat heart attack. Collagenase treats skin ulcer, and protease capsule used in the treatment of pancreatitis and indigestion. Isaan kun warra major ta'an pharmacy yookaan drugii faana warra wal qabatan jechuudha. Enzymes in environment sustainability. Enzymoonni medicinii keessatti nyaata horii qopheessuu foodii keessatti qofa otoo hin taane environment sustainability keessattis gahee ni qabu jechuudha. They are powerful tools that help to sustain a clean environment in several ways. Naannoo keenya qulqulleessuu keessatti gahee hedduu qabu jechuudha. Because enzymes help the breakdown of the pollutants. Enzymoonni wantoota pollutant ta'an water pollutant ta'uu danda'u, soil pollutant ta'uu danda'u, keemikaalota adda addaa isaan kana breakdown gochuudhaan environmentiin clean ta'e akka jiraatu taasisu, and also they promote waste management and aid in recycling process. So pollutantii breakdown godhu akkasumas immoo recycling processii nitrogen cycle, carbon cycle waa hedduutu jira jechuudha. Cycling processii sana keessatti enzymoonni qooda qabu. Salphaatti chemical reaction achi jiru sana speed up gochuudhaan gahee qabu jechuudha. The next is enzymes in detergents. Kun immoo meeshaalee qulqullinaa keessatti in detergent industry. Enzymes allows detergents to effectively clean clothes and remove stains. Detergentiin yookaan saamunaa huccuus haa ta'u, kan qodaas haa ta'u, kamiyyuu keessatti enzymoonni gahee qabu keessattis in hirmaatu jechuudha. So they enable detergents to effectively clean clothes and remove stains. Steenota yookaan wantoota kalarii qaban uffatarraa baasuudhaaf gahee qabu. They are used to remove stains such as blood, grass, sweat, and food from clothes. Uffatarraati wantoota akka bloodii, grassii, wanta sweet, wanta dafqaa akkasumas immoo nyaata uffatarra bu'e kana hundumaa remove gochuu keessatti qooda guddaa qabu jechuudha. So detergentiin nuti fayyadamnu mana keessatti enzyme of keessaa qaba jechuudha. So what are the common enzymes used in detergents? Enzymoota jiran keessaa detergentii keessatti kan qooda qaban tokko proteaseedha. Protease enzymes are used to remove protein. Wanti protein of keessaa qabu uffatarraa qodaarraati qulqulleessuuf gargaara. Amylase is to remove starch. Kun immoo wantoota oilii ta'an, wantoota akka faatii ta'an, wantoota akka oilii ta'an uffatarraati qulqulleessuuf gargaara. Amylasein. Lipase amylasein starch wanta ta'an, wantoota starch ta'an qulqulleessuuf gargaara. Lipasein immoo it is used to remove fat stains. Kun immoo wantoota akka zayitaa, faattii fi kanneen kana fakkaatan uffatarraa baasuuf gargaara jechuudha. So protease, amylase, and lipase are used in washing powders. So washing powders contain proteases, amylase, or lipases. Protease is used to remove protein, and amylase is to remove starch, and the lipase is used to remove stains. So they break down this into smaller water-soluble substances. Isaan kana break down gochuudhaan gara water-soluble substance itti geeddaru. Another enzyme used in detergent area is manganese. It is used to remove food stains from the common food addictive gargam. Gargam is a gum which is derived or extracted from gourd seeds. Seedii gourd seeds jedhamu keessaati extracted kan ta'uu fi
kun food stainidha. So manganese enzyme remove food stains from this addictive guargam. Guargamiin gaamii guarsidii keessaati extracted ta'uu gaafa ta'u achirraati food stainii jiru yookaan immoo kalaroota adda addaa wanta kanarra jiran irraa release gochuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. So generally washing powders contain proteases and lipases. So proteases break down proteins and the lipases break down fats into smaller water soluble substances. So gabaabumatti protease, amylase, lipase fi manganesiin enzymoota detergentii keessatti gargaaranidha jechuudha. Enzymes in biofuel industry. Eriyaan enzymoonni itti apply ta'an kan biraan biofuel industry. Biofuel jechuun renewable source of energy jechuudha yookaan immoo gosa energy karaa biologically qophaa'u yookaan organismoota irraati yookiin organismootaan kan qophaa'u jechuudha. So enzymes can be used to help produce fuels from renewable sources of biomass. So renewable fuel yookaan renewable energy produce gochuu keessatti enzymoonni qooda qabu. Some of the enzymes used in biofuel industry are cellulase and lignases. Enzymoonni as keessatti biofuel industry keessatti qooda qaban warri common ta'an gurguddoon cellulase fi lignaseedha. The cellulase break down cellulose into sugars which are then fermented into cellulosic ethanol. One of the biofuel is ethanol. Biofuelii warra ta'an keessaati ethanoliin isa tokkodha. Biofuel warri jedhaman kun biogaazii fi ethanolii warri ta'an kun warra biofuelii jedhaman yookaan fuelii warra organismootatti fayyadamuutiin qophaa'an jechuudha. Biogaaziin microorganismootatu keessatti hirmaata. Biqilootarraa haftee horii irraati wantoota akka dikee irraati kan qophaa'udha. Ethanoliinis akkasuma biqiloota irraati kan qophaa'udha. So cellulase enzyme break down cellulose into sugars or it breaks down or it converts cellulose into sugar. Cellulose gara sugariitti jijjiiruudhaan sugarii kanammoo sugar is then fermented into cellulosic ethanol by the action of microorganisms. So cellulase enzymein cellulose irratti act gochuudhaan cellulose gara sugariitti jijjiira. It converts cellulose into sugar and then sugar is converted into ethanol. Bakka kana microorganismii jira by the action of microorganisms and this is done by the enzyme cellulase. The other is lignases. Lignase enzyme is used for the pre-treatment of biomass for biofuel production. Kun immoo biomassii yookaan immoo biomassii jechuun biqiloota adda addaa ethanolii qopheessuudhaaf kan walitti qabaman sana jechuudha. So lignase is used for the pre-treatment of biomass. Lignasein biomassii pre-treat godha. Kana jechuun ligniin kan jedhamu wanta faayibarii qaama biqilootaa keessatti argamu remove gochuudhaaf gargaara. Lignase enzyme kan nuti jennu jechuudha. So what is cellulose? Cellulose is a fiber found in the cell wall of plants and trees. So cellulose is a polysaccharide. It is a carbohydrate which is a fiber found in the cell wall of plants and trees. So cellulase enzyme cellulose kana break down godha jechuudha. Asumaan maal jenna human cannot digest cellulose. Yes. Do you know the reason? Maaliifidha namni cellulose breakdown gochuu kan dadhabuufi? Because we lack the enzyme cellulase in nature. Enzyme cellulase jedhamu kun qaama keenya keessatti hin argamu waan ta'eef cellulose fiberii jedhamu kana maal gochuu hin dandeenyu nuti digest hin dandeenyu gochuu hin dandeenyu jechuudha. So cellulose is a fiber or it serves as
as a roughage, which prevents constipation. Organismoonni kanneen biroo garuu seeluleesii kana ni qabu. Organismoonni kanneen biroo seeluleesii qabu. Seeluleesiin enzaayimii seeluloosii gara shugariitti konverti godhu gaafa ta'u, shugarii sanaan bira immoo itaanooliitu qophaa'a jechuudha. Itaanooliin baayoofiiyuuliidha jechuudha. Akkuma baayoogaazii baayoofiiyuuliidha. Nyaata ittiin qopheessuudhaaf wantoota garaagaraatiif kan fayyadudha. Itaanooliin jechuudha. Gosa baayoofiiyuuliidha jechuudha. Enzymes in textile processing. In textile processing kun immoo warshaa uffataa fi kanneen kana fakkaatan keessatti enzymoonni akkamitti application ta'u jechuudha. Isa kan ibsudha. Enzymes are used to treat and modify fibers, particularly during textile processing and in caring for textile afterwards. Isaan kun enzymoonni textile processing keessatti fayyadan fiberii treat gochuudhaaf, modify gochuudhaaf gargaaru. And some of the common enzymes used in textile processing are catalases, which are used to treat cotton fibers. Isaan kun cotton fiberii treat gochuudhaaf kan gargaarani, and they prepare them for the dyeing process. Cottonii uffata cottonii irraati hojjetamu. Cotton fiberii sana treat gochuu waan irraa hin barbaachifne irraa remove godhu. Akkasumas immoo dyeing processiidhaafis akka isaan qophaa'an taasisu. The other enzymes in textile processing are cellulases and xylenes. They are used to finish fabrics and give jeans a stone-washed effect or help in the tanning of leathers. Isaan kun uffatoota kanneen akka jeansii fa'aa kan stone-washed effect. Stone-washed effectiin jeansonni tokko tokko kalariin isaanii waan miicame keessatti wanta adii ta'e godhata jechuudha. That effect is known as stone-washed effect. Kana jechuun wanta miicame fakkaata. Fakkeenyaaf kalariin isaa blue black ta'e keessatti garuu akka bifa addaachuu kan qabu jechuudha. Jeansota yeroo ammaa jiran kana ni beektu jedhee yaada. Seeluleesii fi xylenes enzymiin uffatoota akka jeansiidhaaf luukii akka isaan qabaatan ni taasisu. And so it is used to finish fabrics and help in tanning of leathers. Leatherii tan gochuu keessattis gahee ni qabu jechuudha. Enzymes in brewing industry. Enzymes in brewing industry. Beer is alcoholic beverage that is produced by yeast fermentation of sugars, and the sugars present in starch or in barley is fermented into alcohol. Biiriin yeast fermentation yookaan immoo dalagaa yeastiin sugarii irratti taasiftuun kan qophaa'u yeroo ta'u, sugariin kun immoo isa keessatti argama, barley fa'aa keessatti kan argamu jechuudha. This sugar is fermented or converted into alcohol. So in beer industry, the most common enzymes applied are beta-glucanase, amylase, and protease enzyme. Enzymoonni kun sadan beer industry keessatti gahee qabu. Beta-glucanase is used to improve beer filtration. It degrades celluloses. It helps saccharification or the action of getting sugar, and it reduces viscosity. Viscosity hir'isa. Akkasumas immoo sugarii qopheessuu keessatti yookaan sugarii argamu sana keessatti gahee ni qaba. Biirii filter gochuudhaaf ni gargaara beta-glucanase jechuudha. The other is amylase. Amylase break down starch and releases sugar in malt. Sugarii uumamaan maaltii keessatti argamu break down gochuu keessatti yookaan sugarii sana release gochuu keessatti. Starchii break down gochuudhaan gara sugariitti deebisa jechuudha amylasiin. Starchiin carbohydrateidha, complex carbohydrateidha. Starchiin dhumarratti gara sugariitti convert ta'a jechuudha. Protease removes cloudiness. It is used to prevent cloudiness, the cloudiness formed during beer processing and storage. Biiriin yookaan biiraan erga processed ta'eef stored ta'ee booda cloud akka hin taane yookaan bifti isaa
akka hin banne yookaan bifti inni qabaachuu qabu sana qabaatee akka inni turuuf enzaayimii gargaarudha jechuudha. So it removes the cloudiness forming during meat processing and storage. Enzymes in culinary uses or cooking uses. Enzymoonni cooking use keessatti gahee qaban papainii fi bromelain kan jedhamanidha jechuudha. These enzymes, papain and the bromelain, are used to tenderize meat for cooking. They are meat tenderizing enzymes. Meat tenderizing enzymes because a normal meat is tough, and this toughness is due to the presence of collagen, elastin, and actomyosin. Normal meatiin taafiidha yookaan immoo jajjabaataadha jechuudha. Jajjabinni kun immoo kollaajenii, ilaastinii fi actomyosinii prootiinota kana uumamaan warra maslii sana keessa jiran irraa kan ka'edha jechuudha. So there is no need to make the meat softer. So the enzymes that are used to make the meat softer are papain, which is derived from or obtained from papaya plant. Papainiin enzyme papaya plant irraa argamudha. By the way, maqaan enzyme kana maqaa biqiltuu inni irraa argamu irratti hundaa'ee kan kennamedha jechuudha. It's based on the name of this enzyme is given for that it is obtained from papaya plant, and bromelain, this is derived from or it is extracted from pineapple plants. Isaan enzymoonni kun lamaan isaanii meatii tenderize gochuu keessatti yookaan meatii yookaan foon soft gochuu keessatti gargaaru jechuudha. So they are used for culinary or cooking purpose. Next, enzymes in the dairy industry. Dairy industry refers the production of cheese, yogurt, and other dairy products. Dairy industry it refers to the production of yogurt, the production of cheese, and other dairy products. So these enzymes are responsible for coagulation or for clotting purpose that are used in cheese making, and also to enhance the shelf life and for safety of dairy products. Enzymoonni dairy industry keessatti barbaachisan kan isaan barbaachisaniif tokkoffaa coagulationiif yookaan immoo clot gochuudhaaf yookaan itichuuf jechuudha. To enhance the shelf life kana jechuun turtii cheeziin yookaan yogurtiin qophaa'ee turuu amma inni turu achi dheeressuudhaaf, and also for safety of dairy products. So what are the common enzymes that are used in dairy products? These are renin, which hydrolyze protein in the manufacture of cheese, and lactase, which are used for producing lactose-free products. Reninii warri nuti jennu kun proteinii hydrolyze kan godhu jechuudha yookaan immoo proteinii kan caccabsu reninii kun. Lactase immoo enzyme lactosii kan geeddaru jechuudha yookaan immoo lactosii yookaan double sugarii kana gara simple sugariitti kan caccabsudha. You know, lactose this is a milk sugar which is naturally found in milk. A sugar naturally found in milk. So lactase enzyme is used for producing lactose-free products. Dairy product ta'ee lactose-free, lactose kan of keessaa hin qabne jechuudha. Because yeroo ammaa kan lactose intolerant kan jedhamu namoonni tokko waan lactose of keessaa qabu kana tolerate gochuu dhabuu danda'u stomaakiin isaanii waan ta'eef it is used to produce lactose-free products or dairy products. So renin and lactase are the common enzymes used in dairy industry. But by kanneen biroo kanneen hafanillee jiraachuu ni danda'u. Warri kun warra common ta'anii fi kitaaba keenyarra kan jirudha. The next is enzymes in molecular biology. Molecular biology keessatti enzymoonni
qooda qaban immoo nuclease enzyme which is used to degrade nucleic acid molecules like DNA and RNA. Molecule DNA fi RNA kana nucleic acid kan degrade gochuu yookaan immoo caccabsuu keessatti warra gahee qaban jechuudha nucleasiin. And DNA ligase, this enzyme joins DNA molecules together. Kun immoo DNA replication keessatti beektu ta'a. This joins DNA molecules together and polymerase are these polymerized nucleotides or adds free nucleotides. So nuclease warri nuti jennu nucleic acid molecule yookaan DNA fi kanneen akka RNA isaaniin degrade godhu. DNA ligase immoo DNA molecule section DNA molecule walitti ligate godhu join godhu combine godhu. Polymerase warri jennu kuni enzymoota polymerization reaction keessatti qooda qaban jechuudha. Polymerization means what? Polymerizing something means making it polymer jechuudha miti. Polymer gochuu yookaan immoo monomerii add gochuudha. Wanta tokko polymer gochuu yookaan large complex molecule gochuudha. So the polymerase enzymes are the enzymes which add free nucleotides to the growing DNA molecules. Nucleotide fidanii polymer kan it add gochaa kan deeman jechuudha polymerizing. So generally these enzymes uses restriction digestion and the polymerase chain reaction to create recombinant DNA. Enzymoonni kun sadan isaaniiyyuu molecular biology keessatti recombinant DNA yookaan immoo genetically modified organism qopheessuu keessatti recombinant DNA uumuudhaaf warra qooda qaban jechuudha. Enzymes in the pulp and paper industry. Enzymoonni pulp fi paper industry keessatti qooda qaban kun generally these enzymes are used to soften wood fibers. Wood fiber is soft gochuudhaan yookaan lallaafisuudhaaf warra gargaaranidha because paper is made from cellulosic fiber which must be separated from a tough wood fiber called lignin. Cellulose irraan dabalata tough wood fiber lignin kan jedhaman mukkeen adda addaa keessatti kan argaman ni jiru. So the cellulose fiber the paper is made from cellulose fiber which must be separated from lignin. So the cellulose fiber must be separated from this substance. So the process used to separate cellulose from lignin and other wood component is known as pulping. So yeroo waraqaan oomishamu warshaa sana keessatti cellulosiin lignii fi wood component kan biroo irraati separate ta'uu qabu, irraa adda ba'uu qaba jechuudha. That process is known as pulping. So what are the enzymes used in pulping industry? These are the common cellulase and xylanase. Cellulase fi xylanase paper industry keessatti warra qooda guddaa taphatanidha. They are used to pre-treat wood and break down the lignin fibers. Waraqaan utuu mukarraatiin qophaa'in dura muka sana treat kan godhan laaffisuudhaaf akkasumas immoo ligninii fiberii taaf ta'e mukkeen keessatti argamu sana soft gochuudhaaf akkasumas immoo ligninii kana immoo irraa adda baasuudhaaf cellulase fi xylanase enzymiin achi keessatti qooda qabu jechuudha. So this is all about the application of enzymes in industry and their benefits. Enzymoonni application isaanii inni gurguddaan isa kanadha jechuudha. The next topic is malting in Ethiopian tradition. Malting jechuun maal jechuu akka ta'e immoo laallatti dhufne. What is malting? Malting is the process of steeping, germinating, and drying grains to modify their structure and activate enzymes. So malting jechuun process ittiin grainii keessumaatii kanneen akka
garbuu fi kanneen kana fakkaatan warroota akka kanaa callaawwan akka kanaa steep gochuudhaan germinate gochuudhaan achi deebisanii immoo dry gochuudhaan structure grainii sanaa modify gochuu fi enzymoota uumamaan callaawwan sana keessa jiran immoo activate gochuudha jechuudha. So malting jechuun karaa biraatiin biqila biqilchuu jechuudha. So malting is essential for alcohol production. Keessumaatii akka naannoo keenyaatti dhugaatiiwwan adda addaa kanneen akka xallaa yookaan farsoo fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Ni beektu kan biraa isaan kana qopheessuudhaaf waan akka farsoo, daadhii fi kanneen kana fakkaatan qopheessuu keessatti maaltingin yookaan biqila biqilchuun piroosesii baay'ee beekamaa ta'ee fi yeroo baay'ee namni itti fayyadamudha jechuudha. So what is malting? Malting involves delimited and controlled germination of grains like barley in moist air. So malting jechuun it is a controlled germination of grains. Grainii bifa controlled ta'een jechuudha yookaan akkaataa isaan biqilanii guddatanii muka ta'anitti otoo hin taane bifa controlled ta'een germinate gochuun maal keessatti moist air keessatti jechuudha. So it mobilizes enzymes like amylases and proteases that break down starch and proteins in the grain. One of the biggest purpose of malting is mobilizing enzymes or stimulating enzymes or initiating enzymes like amylases and proteases. Enzymoota amylase fi protease jedhaman enzymoota naturally grainii sana keessatti argaman isaaniin activate gochuudha jechuudha maltingin purpose isa. And later on, these amylases and the proteases break down starches and the proteins in the grain. So the purpose of malting in alcohol production, the main goal of malting is to modify the grain's structure and to activate enzymes. Activate enzymes like alpha amylase and beta amylase to convert starch into sugars for fermentation. So enzymoonni alpha amylase, beta amylase jedhaman kun activate gaafa ta'an starch gara sugaritti convert gochuudhaan fermentationiif qooda qabaatu jechuudha. So what are the steps to make malt? The first is steeping. Steep the grains in water. Grainii sana yookaan immoo midhaan sana bishaan keessatti dhuubuudha. And then allow germination to take place and dry the germinated grains through kilning. So processii sadii qaba jechuudha maltingin. Steeping. Steeping is the first step and it involves cleaning and activation. Soak the grain in water to activate enzymes or yookiin immoo grainii sana bishaan keessatti soak gochuu yookaan dhuubuudha. And immersing the grain in water and air for a specific period guyyoota sa'aatii 24 hanga 48 guyyaa 2 hanga guyyaa 4 gidduutti jechuudha immersi gochuu erga bishaanitti dhuubamee booda cover gochuudhaan seediin sun akka germinate ta'u taasisuudha. So the goal is achieve moisture level that allows uniform breakdown of starch and the proteins. And during steeping, enzymes such as alpha amylase and beta amylase are activated. Water, temperature, and aeration are key to high quality malt. Malt yookaan immoo biqilaa quality isa high ta'e qopheessuudhaaf faaktaroonni kun sadan bishaan, temperature fi qilleensi isaan kun sadan isaanii warra key ta'anidha jechuudha. Watariin baay'ee bishaan keessas baay'ee humnaan dhuubamuu qabu temperaturein wanta sana. Fakkeenyaaf yeroo lafti baay'ee qorraa ta'u dafee germinate ta'uu dhiisuu danda'a. Akkasumas illee qilleensa jechuudha. Isaan kun sadan isaanii murteessoodha. Kanaafuu steepingin grainii tokko bishaan keessatti immerse gochuudhaa fi moisture level isaa control gochuudhaan
enzymoota alpha amylase fi beta amylase kana activate gochuudha jechuudha. So steeping is the first process. The second is germination or sprouting. This allows the grain to sprout and modify their structure. Erga steeping xumurre erga grainii sana yookaan immoo midhaan sana fakkeenyaaf wantoota akka garbuu ta'uu danda'a isaan garbuus boqqolloos ta'uu danda'a. Most preferable kan ta'e garuu maaltingiidhaaf beerliidha jechuudha. Sababa isaa boodarra ilaallaa. So erga bishaan keessaa cuubameeti erga miicame erga qulqullaa'eetii booda erga qilleensaaf tempereechara ga'aa ta'e keessatti erga taa'ee booddee steepiin inni itti aanu maalla germinationidha jechuudha. That means the grains start to sprout and modify their structure. Grainiin sun hidda waan akka hidda fakkaatu waan rootlets jedhaman guddisuu jalqabu yookaan baafachuu jalqabu structurein isaanii modify ta'u jechuudha. So the rootlets and shoots begin to grow, breaking down proteins and carbohydrates. Proteinii fi carbohydrate jiran sun enzymoonni sun activate erga ta'anii booda proteinii fi carbohydrate sana maal gochuu jalqabu break down gochuu danda'u jechuudha. Jalqabu jechuudha. So the goal of germination is to open up starch reserves in the grain and making them available for fermentation. Starch reserve yookaan immoo grainiin starchii of keessatti reserve godhee kuufatee qabu sun starchiin sun available akka ta'u yookaan gara sugariitti convert ta'uudhaaf fermentationiidhaaf available akka ta'u taasisa. So germination lasts for about 4 up to 6 days. Guyyoota 4 hanga 6 gidduutti germinate ta'uu danda'a. Sanyiin sun step isa jalqabaa keessatti yookaan immoo steepingii keessatti guyyoota 2 hanga guyyoota 4 bishaan keessa tursiisuudha. Guyyoota 4 hanga 6 gidduu keessatti immoo germinate ta'a. So the breakdown of starches and proteins into simple sugars and amino acid starches and the temperature and moisture control are essential for uniform sprouting. Ammas temperature fi moisture controlled ta'uu qaba jechuudha. Temperature sanyiin sun keessatti germinate ta'uu danda'u moisture yookaan jiidhinsi isaa murteessaadha jechuudha. High quality maaltii qopheessuudhaafi. The third step is kilning. Kilning means drying and halting germination. Germination sana halt gochuu yookaan stop gochuu fi killingin drying gochuun biqilli sun erga biqilee booda gogsuu jechuudha. The purpose is heat the germinated grain to stop further growth. Grainin germinate ta'e sun yoo itti fufe growthii kan biraatti fufa jechuudha. So kilning is the process of halting germination or stopping further germination by heat, and the process is drying removes moisture, preventing continued germination. What is the goal of kilning? It is the goal or the purpose of kilning is to develop flavor, color, and prepare for fermentation. So sanyi sun midhaan sun erga biqileeti booda guyyoota 4 hanga 6 erga ture booda guyyaa sanaa booda gogsuudha jechuudha. Gogsuun sun maaliif gargaara? Tokkoffaan further growthiin akka hin jiraanne itti fufee akka hin guddanne dhorkaa. Akkasumas immoo flavorii, colorii gaarii ta'e flavorii gaarii ta'e akka inni qabaatu taasisa jechuudha biqilli suni. So kilning is the process of heating, or drying and halting the germination and also heating and the flavor development. So kilning produces malt with different flavors and colors. Process kanaatiin immoo maaltii flavorii adda addaa fi colorii adda addaa qabu qopheessuun ni danda'ama jechuudha. So the proper kilning ensures enzymatic activity and increases the malt's friability for easier periods. So akkaataa indaastirii sanarratti hundaa'uudhaan yookaan immoo gosa dhugaatii qopheessa sanarratti hundaa'uudhaan kilningii gosa hedduu qopheessuu ni danda'u jechuudha.
yookaan flavorii fi kalarii adda addaatiin qopheessuu ni danda'u jechuudha. So kilning is the third step or the final step in malting process. It is the process of drying the germinated grain to remove moisture and to prevent continued germination or to stop the grain from further growth. So why is malting important? nagaa akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an fayyisaa hayilooti qubee akkaadaamii irraa egaa akkuma beekamu qubee akkaadaamii karaa toora YouTube chaanaalii fi Telegram chaanaalii qubee akkaadaamii waggoottan lamaan darbaniif viidiyoo tiitoriyaalii nootii garaagaraa fi gaaffilee qormaataa qopheessuun barattoota Oromoo guutuu Oromiyaa irra jiraniif tola barnoota kennaa kan turee fi kennaa kan jirudha. Egaa ammas haala fooyya'aa ta'ee fi qulqullina olaanaa qabuun gosa barnootaa hundumaa isiniif qopheessaa kan jiruu fi viidiyoowwan barnootaa harka 100 keessaa harka 90 ol xumuree kan jiru yoo ta'u barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan qarshii 1000 qofaa kaffaluudhaati miseensa qubee akkaadaamii pirimeemii ta'uu ni dandeessu. Si'a tokko kaffaltii kana yoo kaffaltanii waggaa lamaadhaatiif kaffaltii kan biraa malee itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa viidiyoowwan kanas immoo karaa toora telegiraamii qubee akkaadaamii pirimeemii kan isiniif gadhiifamu ta'uusaa isinan beeksisa. Gosa barnootaa isin qubee akkaadaamii pirimeemii irratti argattanii herreega kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, fiiziksii kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, English exam based aptitude, biology kutaa 11-12, chemistry kutaa 11 fi kutaa 12 ta'a. Egaa barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan kamiyyuu qarshii 1000 kaffaluutu isinirraatii eegama. Qarshii kanas immoo kan isin kaffaltanii lakkoofsa herreega baankii fuula iskiriinii irratti argaa jirtan yookaan immoo 1222 duwwaa 8 kan jedhu irratti erga galii gootanii booda iskiriinshatii isaa yookaan immoo riisitii mada baankiitii fudhattan suura kaasuudhaatiin karaa @fayyisaa 8 kan jedhu kanarratti telegiraam irratti nu ergitu jechuudha yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 925 irratti telegiraam irratti nu erguu ni dandeessu jechuudha. Nuti immoo sana booda isa laallee liinkittiin telegiraamii qubee akkaadaamii pirimeemii jedhu ittiin jooyin gootan isiniif erginaa jechuudha. Sana booda liinkii sana fayyadamtanii gruupii sana jooyin gootu gruupii sana keessatti viidiyoowwan barnoota anamma isinii eere sana argachuu dandeessu jechuudha. Egaa kaffaltii kana yeroo raawwattanitti maqaa cheeggochuu kan irraanfanne Fayyisaa Haayiluu Ishoo kan jedhu jechuudha. Kan lakkoofsi herreega baankii kana ittiin baname jechuudha. Egaa odeeffannoo dabalataa argachuudhaatiif duwwaa 925 irratti bilbiluudhaatiin nu gaafachuu ni dandeessu. Galatooma bara barnootaa gaarii isiniif haa ta'u. Why is malting important? Maltingin maaliif barbaachisaa ta'e? One, it converts the physical structure of barley grains. Physical structure isaanii ni geddara. The other main purpose of malting is to activate enzymes. Enzymoota maltii keessa enzymoota grainii sana keessa uumamaan jiran kanneen akka alpha amylase and beta amylase activate godha jechuudha. To activate enzymes like alpha amylase and beta amylase, which are essential for converting starch into fermentable sugars. So enzymoota kanadha jechuudha. Starchi sana gara sugariitti kan geeddaran jechuudha. And the other is preparing the grain for fermentation into alcohol. Gara grainiin sun gara alcoholitti ferment gochuudhaaf kan qopheessu malting processidha jechuudha. The major enzymes in malting are alpha amylase and beta amylases. The alpha amylase break down complex starches into simple sugar, while the beta amylase converts the starch into maltose. Starchi gara maltose yookaan disaccharide kan geeddaruu fi starchi gara simple sugar itti geeddara. Alpha amylase starchi simple sugar itti geeddara. Beta amylase immoo starchi gara maltose itti geeddara jechuudha. So these enzymes are essential for fermentation. So why barley or why barley is the most preferable grain? Maaliif most commonly used ta'e? The most commonly used grains for malting are barley, maize, millet, sorghum, and the like. Wannoon akka barley, maize, millet, sorghum isaan kun gosoota midhaanii malting processii keessatti hedduu barbaadaman yeroo ta'u, most preferable grain kan ta'e garuu barleydha jechuudha yookaan immoo garbuudha jechuudha. This is the most preferable grain to produce
local drinks in local malting. Locally namoonni biqila gaafa biqilchan irra caalaatti mostly barely fayyadamu jechuudha. Kanarraa kan darbe garuu isaan kun callaawwan kun hundi isaanii malting processii keessatti ni fayyadamu. Because barley is commonly used due to its high starch to protein content and it is husk which helps in processing. Barley yeroo baay'ee wanta high starch to protein isaa high dha. Starch to protein content isaa akkasumas immoo huskii qaba yookaan immoo qola hedduu waan qabuuf inni processii sana keessatti gahee ni qaba jechuudha. So the traditional malting process. Egaa akkamji keenya beeknu traditionally biqilli hin qophaa'a. Traditional malting processiinis isuma sana faana wal qabata. So the steps for traditional malting in Ethiopia are soaking the barley in water. It is known as steeping, germinating the grain or sprouting, kilning or drying the malt. Garbuu sana bishaan keessatti naqanii soak gochuu steeping jedhama. Processii isa jalqabaadha inni kuni qulleessuuf gargaara. Inni lammaffaan immoo akkasumas immoo enzaayimoota sana activate godha. Sanyiin sun bishaan gara keessaatti yeroo fudhatu. Inni lammaffaan germinating the grain or sprouting. Greenii sana germinate gochuu maal gochuudhaan uffisuudhaan jechuudha. Tempereechara gahaa keessa kaa'uudhaan guyyoota 4 hanga 6 tursiisuudhaan sanyii sana germinate gochuu. And the third step is kilning or drying the malt. Kana jechuun immoo sanyii takka germinate ta'uu jalqabe sana akka itti fufee grow hin taane dhorkuu yookaan germinationii addaan kutuu fi sanyii sana keessaatti enzaayimoota sana activate gochuudha jechuudha. So these are the traditional malting steps in Ethiopia. And what are the traditional Ethiopian alcoholic beverages made from malted grains? Traditional alcoholic beverage warra kana jechuudha. Ammam kana keessaa ammas hin beektan hin beeku kanneen akka tallaa, bookaa, cheekaa, qariboo, koroffee, shaamitaa, booddee, and taj. Isaan kun traditional alcoholic beverage malting processiitiin qophaa'anidha jechuudha. Isaan kana keessaati amma ta'e beekuu dandeessu warri kaanis iddoo biraatti warra qophaa'anidha danda'a jechuudha. So this is all about today's lesson. Next topic yeroo dhufu unit 4 genetics kan jedhu part 1 genetic materials ni qabadeen dhiyaadha. Unit 3 kanumaan xumurra. YouTube channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii akka taatanii viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'a. Yeroo barnoota gaarii isiniif hawwa.